ما تقطي ركنا خناسو إني Nama tokkotti illee an rakkinaan keessa rakkin duraan dursee wanni inni asirratti kaliir isinii godhuu barbaadu rakkina maallaqaa hin qabu ani kana ibseetiin itti himee jira from the beginning. Yooniin nama gargaare malee namni na gargaaru ani takkaatuyyuu kana itti ibsee itti himeetiin jira. Waan achirraa guurtanillee nama rakkatee namni rakkate yookaan masgiidaaf hannaan jeen yeroo san. Period. That's what I say. أوكي طالع يعني Yeah. نكون دور صوتي أبو مرشد أبراد في جتشو Isii biraa dhufe. The أوكي طالع idea tana ta create goote isii biraa dhufe ideyaan. طالع إيجاسي أتي مالك gargaarsa nan feesisuu jennaan waan walitti qabame kana miskiina biraa gargaaraa jechuunoo isuma biraa dhufte jechuudha. Moosi biraa. Isii biraa akka jette mucayyoo tana ni gargaarrata jette isiidha. Amma taniin siin jiruuta akkaawuntii natti ergite kana jecha akkaawuntii Dubaay. Natti ergiteeti an dalagaa gubbarraan jira. Dubbachuus like gizeen hojiirra jiru naaf hin mijaa'u. Haboo ani hojii keessaan jira ganama subii deemitiin galgala waan hin galuuf jecha naaf hin mijaa'u yeroo iraftiin qabu guyyaa torban dalaga straight up. So iraftiin qabuun jeen tanaafuu Queen of Harargeetti isittiin ergaa isiin haa transfer gootuu. Anaafi jettee anaafi Queen Harargeetiitu waliin ijoolleen biraatis ni jirti intala tana gargaaraa jirraa naan jette. Amma Queen Harargeen Dhaabbu bakka tana dhaabbu. Isii fi Queen Harargeetu ijoollee tana gargaaraa jira moo gargaaruu deema? Gargaaruu deema intala tana amma intala akka isin jettetti intala niiraan irraa baddee Wal tahaniiti gargaaruu deeman duru. Akkas jettee isin. Hayyi eegguutu akkachumatti naa dhaabbadha. Queen of Harargee ni jirta? Injira yaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Galatooma. Waa'ee gargaarsa amma gartee haati kaan jette ambar jettee dhaabde kanarratti sii fi Abbo Rashiidaan intala san waliin gargaaruu turtammoo waliin gargaaruu deemta wal mari'attanii. Intalaas hin beeku. Namni niin isii wajji gargaaru jirus tokkolleen hin jiru. An dubbii tana ambarirraa hin dhage. Maallaqa anaatutti dawwale. Ambar maallaqa natti dhufe kana kuma takka giiftiin na bira jira. Tareeza ammee si erge eessattiin si ergaan jeen. Zeeliin qaba zeelni qabda innaan zeeliin qabu itti kaashaappiin qaba. Eega kaashaappii qabaattee anis gaa kaashaappiin qabu. Mee zeel barbaade karaan itti si ergu mijjeesiin jeen hayaanaan jette. Anosumaan isii eegu jiruuti guyyaan shante. Bakka tanatti oggu takka achumannaadhaaf. Ambar aatika reefuu oggaa haasoytu ani maallaqni nan feesisuu jette amma siifin erga oggaa jettuun maal jechuudha? Hayyee Abbo Rashiidaan akkaawuntii natti ergitee miti ani isin na gaafatte zeelni qabdaa naan jette. Zeelni qabdaa jennaan ani zeel biizinasaatiin qaba malee regulaarii parsanaalii kiyya itti seenu niiraa hin qabuun jeen. Tanaafuu yoo dandahame because Abbo Rashiidaan waan eeggachuuf jirtuuf jecha niiraa san yoo dandahame akkaawuntii kanatti ergii jette mee akkaawuntiin itti si ergu na ergii naan jette jennaaniin asirratti ni kunoo akkaawuntii kanirratti ergi jetteeti akkaawuntiin kanaa jeetiin isirratti ergee jecha. Akkaawuntii Abbo Rashiidaan si kannite ammaati kuyiin kannuu deemte jechuudha. Kuyiinitti kanne. Thank you. Hayyee. Bakka tana naa dhaabbadha. Bakka tana naa dhaabbadha. Bakka tana naa dhaabbadha. Laali maalleenni kun maallaqa mata ol qab gaafa isiin gootu san durarraa hin eegala dubbii tana. Mata ol qabaate qaaf goonaa jettee pilaana tabaaf ta'isi. Nattiin gad dhufte. Amma mata ol qabu waan jaaniihu I'm sorry to say this waan inni ta'e hin beeku. Okay? Maali mata ol qabu? Akkana shamarran aadaa Oromootti gizee gartee akkanatti gartee miidhamte. Hawaasa irratti gartee maqaan isii wanta ta'e akkana goonaa jettee miti. Haaya duuba hoo sagantaa gabbaafte. Leenca anis nama cufadda walii leenca kudhan namni darbuu qaba. Anis namaan qopheessuu qaba. Isiinis nama qopheessuu qabdi. Hay an nama leenca darbuun beeku
leencaas darbeen beeku tun dubbinarra guddooti. Amma okay walitti haasa'uu qabna jedhanii guruppii godhanii waliin nu hidhan. Amma gizee walitti nu hidhan Bakka ambarii achi keessa jirti. tanatti koyin eenyutu guruppii walitti godhee isin walitti hidhe? Okay atiqa dawwalteeti atiqa nama leenca darbuu ni beekta. Ijoolleen leenca daddarbitu ma jirti anta kallee godheen beeku mee waa hundaafuu saahibboota kiyyatiin dawwalaa jette. Okay amma gizee isiin akkas jettu bas deemiiti jetteen guruppii jaari. Nama ati beektu yaamii warra gartee sitti dhiyaatu afooshaa taatee gumaata nama waliin qabdu taate yaammadhu jette. Hayaa jetteeti atiqaan haatee guruppii jaarte. Guruppii jaartee guruppii sanitti nama ida'uu dadhabde. Sani naan jette ajaa'iba ati mokkorii naan jette. Hayaa jeetiin guruppii jaaree ummata bakka san ummata isiin maqaalee natti kannitu kanaan ummata kana cufan beeku tilkii isaaniin qabu ummata kan qabuan. Amma fuutee gizee natti ergite maqaa isaanii kana harabbiin na shaayidan mallee niin qaba. Miskii waan miskiituu miskii tirii jette katabadde beeku hore. Akkasi fuudheetiin fuudhee ummata sana achi keessa naqee akkana. Nama hunda miskii waan miskiituu jettee barreeffatte. Isaan hin beeku silkiin xiyyaa sassaayi san jirtu maqaa isaaniis gaafachuun feene. Akkasi daraddaradhee katabadhee. Amma akkasitti fuudheetiin achi keessa naqee obboleeyyan kiyya ruumiin tun tanaaf wanta taate namni irratti hirmaadha gizee nyoo namuu calje. Namta kana hin dubban. Amma hayaati qaajamaan ta'e hin dubbattu jennaan maybe dalagaarra jiranii inshaallah maybe boodafaa akka nafaa ni dubbatanii yedda. Haya laala wanni takka wanni keessaa dubbatamtu hin jirtu. Amma saniin jeen hayi habarshida gaa wantinis jedhamte an nama dubbatu hin agarree dubbiin tun naan galle gaa hime inshaallah numa laalla. Amma silkii ummata kanaa cufa fuudhi dawwalii naan jette. Jara kanan beeku beeka amma ta'u. Eenyu namni dawwale siin jiru? Habarshidaan naan jaa. Haya jeetiin ka'ee nama cufa dawwalee namni sadii na jalaa fuudhe. Na jalaa fuudhanii akkana silkii teessan xiqqaarraa hin harkadhee wanni akkana hayyee inshaallah isii wajjin haaso'ineeti goonaa jaan hayyee waliin haasawaa. Anamma tana ergaa fudhadhee ergaa san bakka san geesseetiin taa'ee ummata kana eegutti jira. Namni natti deebi'ee hin jiru. Amma osuma akkana jiru waqtii wal jala geesse. Waqtii wal jala geessee booda atiqa kanaan sajatte ajaa'iba ammaallee ni gizee dhufees sadaqaafiin gartee kannachuu deema ammaallaqa kana haajata akka ittiin qabu leencaa fi jinnis gartee irraan haayyanne jette. Haaya amma achi dhaabbatte gaa beekaa gaa ajaa'ibaan tun leencaan beeytu mata kan beeytu leenca darbuus hin beeytu ooma leencaa tanaa takka irraa hin beeytu gaa sheekaa gartee mata kan beeyne tokko hin jiru saniyaan amma. Amma gaa dubbiin bultu guyyaan san geessee an bakka dalagaatiin jira. Dalagaa fiqaadaas fudhachuu hin dandeenye bakka dalagaatiin jira. Akkasitti mana isii keessatti namni mana banaa kana abbaa fedhee seenaa abbaa fedhee gabboo abbaa fedhaa seenaa abbaa fedhee gabboo afaan wallaallee murtii guutoo mana nuuban jenneen mana kana afaan wallaallee. Murtii guutoon ka'ee mana nuubanee mana murtii guutoo dheeyinee amma ambariis dhufte. Ambariis ni dhuftee namni warra leencaa sanis hin agarree beekan. Amma gaan dalagaa jidduun haasawaa jidduun wanta ja'aa wardaan oolee isiis invaayitii godhamtee turtee namni invaayitii godhe takka hin dhufne wanta qofaa dhufe wardaan dhufe fi wantaa dhufe eenyu wardaan dhufe I think wardumaa dhufeensa wardumaa dhufe akkasii wanni isaan eegaltee akkasitti gaa kunoo haajaan teenya arra tana akkanatti gartee kana godhuu deemnaa jettee beeksisa gootee aborshidaan akka gartee nama aruuzaa uffattee dhuftee gartee nutillee gaa uffannee akkasitti dhiyaachuu hin dandeenye waan bakka dalagaatis jirruuf kuulii gartee bakka kuulii waan jirruuf akkasitti gaa dubbiin san taate leencaa siin agarree wardaan yaaboo meesa namni keessan nama yaammanne hayaanis 20 isiniifin kanna jette wardaan. 20 isiniifin kanna anarraa eegalaa jettee duuba obboleettiin teenyata kanatti dawwaltee gartee akkana jettii maallaqa isiniifin kanna jettii warri kanadaatis kunoo maallaqa na fidaa jirattee maallaqa kaasha ol qaqqabu turte. Ani kaasha kana gaa isii bira jiraadhee hizaabuu hin danda'u immoo halaalarraa murtiinis arkuu ture wardaanis arkuu turte anis arkuun ture jechuudha.
ربنا شاهدة قروا ما اللي نسميك الرابع خندندو كاميرا خيسا كمان لك لكاو هندنديسو anyway والنسا نكستاتي أكستي حاجان سن دومت Bakkatan gaafin qaba guutakka. Gaa maallaqa ol qabdu san gargaarsa ganaa amma eegalu jirtani eenyu dhufee maallaqatti kannuu danda'e. Ganaa gargaarsa amma mana banamu jira. Maallaqni san kaachi duratti guurame moo eeysaa dhufuu danda'e. لكي dhaabbaddaa mee namaan dadha'u jira namaatu gartee dhufu jira maaliif nama hedduun afeere dhaabbaddaa huladha'u jira hulaan gizee dhoomterraa isin dhuftee maallaqa nu garsiisu turte gizee namni nuti jirraa dhuftee maallaqa nu garsiisu turte laayifii gaa isin kaameeraa banattee taa'u jirti mini agarra akkas godhuu turtee jechuu garuu nuti waan gartee maalleeni maali Kanaafuu laayifii gubbatti nama hedduutu maallaqatti kannaa ture jechuudha. amma gaa ani akka nama tokkootti wanni gartee na gaafattantuun na laalchifti immoo dubbii tiyya inshaallaa boodatti deebina wannummaan dubbiin tun irraa haateen silaa dubbachuu fedha yoo na hayyamtan na hayyamtani Osoo chin dabarre dura waaniin si gaafachuu barbaadu. ayye Xiqqoo gurrarra $40,000 jechuutu na bee. ani hin beeku san an harabbiin na shaahida habarashiida maallaqaa si bira dhufe maallaqa meeqaa si bira dhufe je'ellee hin gaafanne hin gaafanne tanaafuu kijibarran kaayu nis hin gaafanne wanni maallaqa kanarra waliin Dubbiin $40,000 tun eessaa dhuftere. hin beekan Information an qabdu jechuu kanumatti haasawa namni. okay bartanaafiin bakka dubbiin irraa eegalte silaa xiqqoo hayya manaa kan isin siin jee bakka sanitti siif hin dhufa. Ayye. Inni beeku itti usaas dhiis bee waan sana haasoitu waan sana yoo haasoitu keessaati. amma akkanatti wanni tun taate jiddutti maaltu dhufe seeta soommana manguddoo fursiifnaa dhufe manguddoo soommana fursiisuu fedhaa itti aburshida nama 40 fursiisuu fedhaa itti akkasii beeki gaa nuti ijoollee direedawaa ta'amatu goone takkaasee rammushaa wajjin itti jirra amma yaada isii kanaas waan bareedaa jeetiin deeggar lachuu godhuu dandeenya jee amma saniin jeen nama 40 miti nama 50 nu godhiin jeen nama 50 goona hayaa jetti amma nama 50 san akkatti goonuu fi maallaqa gaa onlaayinii umarratti yaada kana viidiyoon mara namnicha irra dhaabbatee gartee maallaqa ergu yoo kan jiraatu taate akkaawuntii ta'ee tabiyyaatii fi akkaawuntii ta'ee kazeelii nu kanniteeti akkasi goona jettuma rakkoon hin jiruun jee waan khayriiti amma hayaa jennee kaneegaa waan kana viidiyoo martee laayifii seentee yeroo gizee laayifii seentu Tareezaa ammeetii fi Yaasmiin dhufan hayi wanni itti jirtan waan bareeddu $500 if qabe isiniif hin kannaa jette eessattiin isinii ergaa jette ajaa'ibaa biratti ergii hayyee zeel jettee itti himte haya isiniif hin naqa ijoolleen na beeytu dhuunfaa kiyyatti namni na beeku kana amanu namni $4 natti erge namni tokko $50 natti erge 450 500 Tareezaa meeqa ta'a 950 jechuu amma maalleenni kun na dhufe maallaqa kana gizee ergitu Tareezaan 500 natti hin ergine 1,800 na ergite amma maallaqa harkeetiin rifadhee habarashidda silkii dawwalee maallaqa 1,800 natti ergite maaleenni dilli kun hin jeen amma je'eeniiti no habarashiddatti hin dawwalle Tareezumatti hin dawwalle no Yaasmiinitti hin dawwalle Yaasmiin maallaqa 500 kan hin eegu jiru maaleenni dilli kun hin jeen sanii naan jette $500 hasoommana isin godhuu deemtanii $1,000 takka ha'an barii $300 miiciyyoo Oromiyaa ta'arsii gargaaru jirtan san isii fi naan jette akkasii maallaqa dila kana silaanatti ergu baattee jeetiin 300 gizuma saniin si maletti ergean miiciyyoo waliin maallaqa kana walitti qabu jirru jira si malee 300 fuudheetiin si maletti erge kumni takka kaisiitii 500 biratti hin qabe amma bakka laal amma maallaqa ergan taana maallaqa eessattiin erga ka'eetiin akkanaa maalleenni kanatti kumni takkasiif na bira dhufe eessattiin si ergaan jeen zeel naa kan gizeen joon zeel hin qabu naan jetteemi hayyee hanqa zeel harkattuu je'eetiin itti dhiise amma
مالك ارجيتي ابو رشيد مالك ارجيتي مالك ارجيف بر مالك انين ارجاف جيتين اكاونتي هنقبو جتي اكاسي ايه اتي كاشاب هنقبدو هنقبو ان كاشابي هايا اما اني اللين خرطك كايالي قوديتين تره إيه نما كاشابي قبو برباديتين اتشتي ارجي مقالاتك جراني هاخنو نفجيك قلبين تينديد مالك هنا نمتين ارجو اتقو متين مالك ارجو سيدي قلبي انت قلبي وني نديد دافي مالف انا في اتقا قفا وني قرتين بيزنسني مالك اخون انا ما في سي قفا دو جرتي دي بانتو مالف ندفتي سيقلتي تكتن تلمداتي وان بانكي خيرا بانكي يسيد دربو ملي قنين اسي نمد برسي نمر نسيد دقوسان قدوم فين يعني قباب دمتوهم هي اما اتي ازدي بيتين جين اتقاتين دولا نجل انفوت اتدولا نجل انفوت اتدولا نجل انفوت خيتنا ابو رشيد الدول مجون تنسلكي نجل انفوتو سببا نمبر بادوف قبين اسي خنا برجرو خنا نفرا دبر سوفيدا اكرب بين بي خنيون دي نمنين غرتي مالك خنا غرتي قبق ابون جرو مالك خنا نفرا وانت قولنا اتي مالف جرجرتا مي دابدو نين دبسيتين سديبي انا انجت اكاسين ديبيتي كاشابي انتلتي دلقا رجرتي جت كاشابي خنا ارجي في جتي فور ريورد نتي غوتي اتيكان جين مالي في وان نمني خطب فور ريورد نتي غوتان جين مالي اتي ستريت نتين كتبين اتي دبي مالي جلا قوقت فور ريورد ستي غوتي اكا فيتي ستي غوتي مالتو سينجي بقى اسم مالك اترجي سنجتو تي مالي فين ارجين هبو رشيدا وان سمون تيجتون نفود التمالي وان نمني نتيم دلقون فدو شيغلتي خطبي عملتي خطب دنتان ايسا رفت مالك خان اسي ارجين انجاني اسو متين ارجن ايه برتون اسي دا هين ارجو اسين خطب دي وصابي خيرت دي بيتي سغلين عديفتي مالك آناتيتو اجايب هادان كاشابي خانان نانك جتتي سغلين عديفتون جين مالك سيديسو برباچي سين انجت آناتو قص فدان جين سين ديفتوت حياتي مالتو سين جين اتي انا في اتي قاعد دوبي حق انا ما خانا بيرجرو خانا اكان اتفقي ساباسو آناتو بيخان اما اتيكا خيتي دول انت مالك مالك خانا نركتن يابو استرسنا نيتن يتياتيكان بكتنا بوينتي لالدا استرسنا نيتن يت مالك خانا دراني نمبر بادو صدقا خانا جي اكا فيتي قولي نانجت اكام فيتي قولون جين يو اتي مالك مبربان هادا فين ديبسا لاتهم you know what نميتي تك انا في اجايبا غرغارا دبي خانا جرتي مالي نيجي جي ستلو في ارجي نانجتي ان تايمين قبو خنو ارجي جتيتي نت ارجي انفورميشن دبي تانين جين ان نمني دي سيو جغرغارو جرو حبرشي داو جي نمني غرغارو انو ما هنجرو هاي مالي فيه انا غرغار يوشين غرغارو جراتي اني مبيخو اني مو نمني دي سيو جغرغارو هنجرو هنجين تناهو مالك خنا دبي تنركون جينا انو ما مالك خان هذا فين ديبسا اما انا ما قص ديدي اتك على نجيت جي سلكي شوفي ابو رشيد انا دولت اتك اف دولت هنا عندك ايه هنجين اتكمي بيتين جين اسين نايمه اسين سيمه ايه مي دبدون جين اسين لاينا خيسنكا وديتي ناتيكا لاينا خيسنك اتك سلكي سي دولتين اكنا سينجي اتمال نانجت اكنا سينجي انيمالي سينجي حاسون دوركت معلومه دبيو ديغا قبدن تيتمن انا فيسيو حاسون غط ابرشي دا ربي جي نور دابت وهي والقافه الجره ربي جي وربي صدات نور دابت ديت اما غا حاسو ددم نيمي او سما يسين اكسي يتوتين اتيك انا دغي نمنين دبي رابي خنين يسيو جغرغارو جرو تو كلن انجر مالك ارجن انجتس اني هين ارجو ديمي بكان اتسي ارجو بربادي زيلي نتخط جيتسني مالك سي ارجا
جئتين سلكي إسال لتشوتو رجو في حسابه يعني أما جزين كيسابه تركي ندويتا برشيدان جلانفون ندويتا جلانفون مرة كلني مكانا ندويتا جلانفون أما سلكي مالي فين دام سنة ريفت سنين جين بكا وهي تنجرا دبچوندن دو وانجا تفيتي سغلين عدي سنجين سغلين عديفته جزين سغلين أجيفت أكان اللولتي مالك بكتين مش يوم تراكو قبدي مش يوم تراكو ستي مچون فيتو أتي وان خيسو قرطو مالتو ستي سيسي مش يوم مالك إرجي إرج information إسنسي إرجي هندا مالي خنجته هنغافتين إرجو قبدا مالك فنال بكتين كسي إرجي هنجتو إرجو قبدا أما هنرجوان هنرجو مالك بكتين إرجي نانجتو هنرجو إنو ما يادا جيجيريان أما لك خنا هذا فين ديبس أما بكوهيتين جرا واني مرتي دليت غوتي واني مرتي دليت غوتي جيجنا نجيب فدقيق نحن دليت غوتي سنين جنا هبرشيدا ما سيجا وراب دو مالي دابستان جين مالي فايت برجتة وسابي خياكا سنين جن مالي وسابي خياكا وان درو نتها سويدنه كنو إلى ما تاو جران جن مالي فينا كمين سلا سنتو أكمو كبا سنين جن ديس ما سيجا جيجن أركادين دقيق فدا هنا كني أما جيجن أكنا جاوني هدو أرته هدو أميكا كاراته إسن الرهين جبابسا مالك خنا فوديان تريزا ديبسيتين مالك ديبسين جين هذا كبدو هاتك أبدو هايرجيتو في أمبريف أوكي أمان جيني ليفهم مشان دوجي أمان جيني جيجن أكنا جون أما جا الربا أتوان نمني قول سنجو ديفتي وان بيته دليدا أنا في أتجت هاي نمتي مالي أنا في أتجت ما جت ودان جن أنا في أتجون أنا هك أنا ما في الرجل تون أتي مالي في أرسيتي أما أولو ما خاته أكن ننجتتي ما سجن عريف تامي أم بك دلقاتي جرا دلقا في تدقي زنقلي هبرشيدة تندول ندقى هنجين مالك صومناتيس خاني وليك أبي صومنا سوى جنقودو أيادة جيرة تنجر أفترينين سوى جنقودو سنجرت مالك أنا ماتيس نين ديبسا أكاسي قوبا كبار واني نبيرا جرو خانا نينجلشان هنجين غاما أما هاي مالف أمتا أقب سوفيتا دلوتا أقب سوفيتا سنين جين لكي أمتا تديبسيتيني karaa ittiin sitti ergan haa barbaadaniin jeen an qabeenyuma namaatu kana bira jiru anas hime ati nama ergees hin beeytu namni ne ergees nama khiyya an sitti mubaannan sila atuni hun beeytu garuu waan rabbiin na arkuuf haqa namaa kana deebisuun qabaa jeetiin ummatatti maallaqa deebise ummanni baaraganii maali naan jaan ummata kaamiti yaadan jijjiire'anii maallaqa keessan deebifadhaa jeetiin كوين مالك سلا جزيتك حمزة لا جزيتك حمزة منونا ومانا جزيتك دبافة شوفد ومانا دبافة أيه شوفد أيه أما مالك يا تدي بستة خجرتة آتكاتس دي بفتة تدي أما خانو مگر غارس سومنا تو دي بسجد إيه دي بسوتين جرا مالي بيادان جيجير ونيني يادا أوكي جيجيريف ماليني تريزا خندوباي دي مامي بر خناس أنا مدي خقول ديمو ستين أرجو مامي إيسا ديمو ماليني خن ناقلتين فودي مالك سومناتيس دي بسيان أما غاز غرا غليتين ما سجدي سيف هبرشيدا مالك تريزاتيس دي بسي قوبا قبدا خسومناتيس دي بسي مالك توكو بيدك مكان نمني بدرجو إرجيتي خانا انت لانا بيخا دوليتين غافدا بري إثيوبيا كميتين دي بسا في اللين بيخو مينين غافدا جيتين انت لدولي انتلتي دولار دبان ارجي دولار دبان دي بسيت أما مالك إيسين إثيوبيا ارجيتي خانا في الراديسي ثمان دولار دبا إيسي أكاونتي خيار انت لا دبرس بود أكاونتي خدين كيسا ديمي لالو كم كودا شنيفي دبا لما مالك إثيوبيا خخرا إيسي تيم بانكي سينين أرك أما جين ما
qilleensa akkaan itti sii deebisu naa himin jeen. Amma gaa dubbiin tun isii gubdee anaa beeka jettee kaatee bakka sanas pooyintii naa qabadda akka gaariitti. Kaatee maqaa yoon sin balleessine jettee viidiyoo takka daleedee maxxansite. Amma gizee maxxansitu an viidiyoo sanii hun agarre an bara agarti. Maqaa yoon sin balleessine hoggaa jettu sagaleen siin jette moo maaliin siin jette? Silkiin naan jette. Si dawwaltee? Silkiin naan jette maqaa kee yoon sin balleessine itti deemii balleessiin jeen. Deemii balleessi. Wooma feetee godhuun jeen. Amma kaatee viidiyoo marte. Ajaa'ibaan maallaqa kunoo guyyaa shan guutuu kadhatu jirra. Maallaqa hawaasaa kan nu diddee. Akkana marreettee marteeti ambara gartee amma. Ambara garteeti hayi maaltu maalte ati maallaqa wayii nu diddee akkaawuntuma gaafatutti jirtaa bakkatti erganii jettee haa. Naas dubbistee haatee isiis voisii martee ergiteef. Haboo this is not good. She didn't say she's not gonna send it. But I don't like this. Nuti obbaleeyyanii. Waan bareedaa waliin daleenne jennee yaada qabna akkamitti waan kana goota itteen ka'a. Atiis dachittiin silaa kaa dhaabbadhu. Siifi isii hoo anaa isinii beeka. Inuma akkana naan jetta. Okay, bakka tanatti cimannaa dhaabbadhu. Ati kaa waan amma gartee kuyin of argeen jette kana dawwaltee Haborashiidhaan atiin siin jettee jirti. voice message anaatiitu voice message dhiiseef gizeen ani viidiyoo san arkuun haboo kaleessa waliin gatteenyee waa hedduu waliin hojjenna jennee waan sadaqaa kanallee waliin hojjenna jennee sadaqaallee si waliin godha jettee mucayyoon tun isiin akkaawuntuma naa ergi jettee voisii naa ergi jettee an voisii erguu hin barbaanne voisii kiyya naa ergi jennaanin voisii erguu hin barbaanne because hujirra waan hin turee fi isin hin ergu hin jenne akkaawuntii tanteetii fi voisii waliin naa ergi jettee waan biraa hin jenne maalii fi viidiyoo kana maruun barbaachisee maaliif arrabni dilli kun hundinuu maaliif barbaachisee kanaafuun jeen niiraa san ka sadaqaa keessa haa seenuuti niiraan kun ka sadaqaa keessa haa seenu doolaara kuma intala rakkatte sani anaatitu ergaa fi akkaawuntii ati amma irratti ergite kanatti hin jeen voice message san dhiiseef gizeen an voice message san dhiisuuf voice message biraa naa marteeti yooniin ani akkamitti ati waaniin an dubbadheerra you know, she said in English, I think isinitti maybe forwarding godha dhaga'uu ni dandeessani. Sagaleen san ni jirti? Sagaleen san ni jirti? Ni jirti. Kanarratti ergite kana? Ibsaarratti erga ibsaarratti. Ittuma asumaan ragaa seetaati yaatti banamtu. Itti banuu? Sagalee eebanitti. Itti bani. Durarraa kana moo? Yaa qoya sagalee dhabbaa. Mention godhiif. Dhageessisiisiiti eegas booda waan isin naan jettee. Atika, I respect you and I don't want you Kanaa to. miti. Okay. Irra deebii ergi yaareetti. Yeah, I wonder why your own relative don't want to stand on your side because they know how much you weigh. Me try to clean your mess. You want to leave me in a mess or you're trying to put me in a mess? No. Me and Ajaiba, we are friends. We talk everything. Nothing is hidden. Okay? Don't try to be Mrs. Goody and then try to make the other people bad. You are in a great mess. However I clean you, I can put back all your mess on TikTok, not even anywhere. Calling your name and putting up your picture. I give it to her that the video that you worry about, next is you. That's what you need to know. Don't threaten me and don't say something that you don't supposed to say. Are you you have any energy to talk to me like that and then try to be here nice and then come back to be with me nice? You cannot do that. So yes, you want it. Yes, you send your cash up. Yes, we send you the money. Okay? Rich, don't talk like that. And you said, I don't want Mata Olkaba.
You were so happy and excited and couldn't even get over it. Million times you say, thank you guys, because you know where you are. I wonder why he said, I don't want to talk to Donkey, the guy. Wallahi, that is maybe his haqq is coming out. And now it is time. If you treasure me, wallahi billahi, I will come out and then spit everything, okay? So shut your mouth and be away from my territory. Understand? That's all I can say to you. And do not send me any message and do not even try to call me. Finish. ميم زايخي من ويخي مي Asirratti wanta akka jechuun barbaada. Amma namticha isin poointii qabadhaa asirratti namticha isin looyerticha jechaadha. Kan maqaa isiin ammaan tana asirra dhoyte kana jechaadha. Daankii maqaan isaa looyera Kanaadaa keessa jiru jechaadha. Kan isiin akkaanani abbaa mana kiyyaatii fi mucaa achi jiru sanillee akkaan isaan dipoorti goosisu achirraa. Looyera sanii waliin haasa'uu qabda $5,000 kafaltee naan jette sanii niin dideen maaliifi because anaa fi inni anaa fi abbaan mana kiyyaa wal dhabnuusi rakkinni nu gidduu jiraachuusi hammeenya dila kana hunda dabree ilma Oromoo tokko rakkoo irra geessisuu waan hin barbaadiniifin ignoo godhee dhiisee jechaa yeroo san keessatti. Qaisiin $5,000 ergi namticha kana dubbisi jette ragaan namni nu bira jiru gizee san keessatti Queen Harargeedha jechaadha. Kana poointii qabadhaa please. Okay. Tole. Abbaa manaa kan biyyatam jiru. Inni processaaf Kanaadaa dhufuuf deema. So processa isaa sana akka inni Kanaadaa hin dhufne akka inni Kanaadaa hin seenne immigrationitti riipoortii godhuu qabdaa naan jette. Okay, English namni perfect qacello waan isin jette clear godhe ibsuu danda'u matuma isiiti maaliif jennaa qacellotti hin dhageeffanna keessaa dhageenyeera gimmaash isinii murre ergaa guutoo isummaan haayitu kan nuti isinii hinnu hanga isin itti fannii gootan warningi isin dabalsatti isinii hoo dandeenyaa jechuudha. Qabiyyee dubbii tanaa waan isin achi keessatti jechuu feete gabaabsiiti ummataaf himi Ambar. Welcome Khalif Fodiado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Basically maseja isin masejaan an dhiisee fi yeroo dura dhiiseef jechaadha. Masejaan amma Queen Harargeen isin maallaqa nan dhoowwanne. Meseja ati dhiifteef dhageeffachuu dandeenya Ambar. Ergeetiin jira. Ergi ibsaa isin dhiifteef dhageeffachuu. Kana gootu kan amma gaa'isi warningitti kannaa jirti akkaan eegi dura isin dhiifteef haa dhageeffannu itti nu dhageessisu. ati kaka ati dhiifteef kami Kaniin macarashaa qoy siifin erga. Ergi. Wanni hundi waggaa kanatti evidensiidhaan haasa'uun beektaa namaa hunda darartu namallee hin cinqitu. Messenger, you missed a call from Hassan. beekaa Dirahanya warning jechuun ajaja maallaqni jechuudha. karaa ishiitiin guurame ka ishii moggaadhaa sana maqaan dhoonne jarru kun beekan. Maqaan dhaabne san hin beekamne hanginni teelleen kaisii biraa agammatti waqa barra. San adda baafanna amma sagalee isiitti nuu bane ati ibsa. I work 7 days a week. I just have a different schedule every other week. Habo, and I'm not happy because, like, you know, like, gafa matol kaba jetanson nechada. You know, it's okay. Garu amma isin sababa like sababa khanarati wal abu jechun namni it's not a
good thing habo. Because Malifi, like me, I'm not happy. So yet is in what Abdani, Yotana, Wallin Tenye, Haswini, Namni Hundu, Wallin Gamachoso, Abu Aramo, Sababa, like Nira, the Kashohanat in Walda Bujachuni, Gari Mitiabo. I don't like it when you put it in TikTok and as like video Marte TikTok, Isilin Hinjanim Jayon, you know. She didn't say that. She don't want to give it to me. All she said that any evidence fi voice isu fin kabajete any voice isu barbane. Like young Karim Laraso, I said even to you, Habo, even to her, and I didn't want to leave a voice message. Message ni because like you know message like you know the account because I don't have a Zelle. You send me that account in Zelle. Ani وان كان لي قيس like قيس هابو بربادة نيرو مخانا هو بربادو هابو والله بالله I rather give my own money than just asking but like እናንተ ይህንን ነገር ትወፋ ወሰዳችሁ I don't know ሌላ ነገር maybe ቅያሜ ካለ ምናምን አላቅም ግን በእኔ የተነሳ ይሄ ነገር እንዲሆን አልፈልግም ሀቦ እኔ ደስተኛ አይደለሁም ما اسمه كوين بقول ليس سواجر تيجي وقال جرا أجمع كوين ما ديفنسي قولوا وانا سينغوت أسواجر تيجي كيف دام دبي أبو سني دبي أو سارك Oh, no. Hindumne like it is not nice and it's not good, you know. If he disrespect you or if you feel like you know I disrespect you, like you know you're like Habotenga and like I didn't wanna to do this, but I'm magazine video hanarke like you know namu arkufu namu biratifu gari mitihabo. It's not right, wallahi. And I'm not happy, and I have to tell you this because this is how I feel. I'm sorry. In the beginning, Jatin Jirahim Fadu, him Barbadu, Wallahi Barbadu, Wallahi, Wabillahi Rabbi Sumina Tiagum. I'm Sumini Taka, him Barbadu Taka, one Namina Godeli him Fad, Wallahi Lazim Habo. Because I do my own thing, Alhamdulillah, I'm okay. Hato, when you Fadu. Ayoli sanif hatau fadu namar bira kharakatif hatau atilin laki intana sanif hatau jette bada lalijuta ini lakillatallo ini birun lakillatallo wallahi barugana mangal chaf habo niran kuni sadaqa ummata nama biratif hatau please wan kana jecha walin dabina I beg of you jolly tanteti nama tijalatun sikabe habo please ani dollar kuma takichan intana sani tarakatisan ana ergaf بالله جيش الله اوكي خايشين ناس بوكاتي انه كان امس ابو رشيد ناس بوكاتي Me tokkichi kana radisi dura tokkichi kana radisi ibsa kanuma waajinna. لا ما Ustaz waaje yo. تدروا سنير الدبي تا أبو رشيدة تدروا لقي فنرتون أما كوينو مقول ليسو ولين بونا قرتهم إسين اللي نرجون دين خانم خون خانم منو لقي سيستم خايسين Wanni kana ma hoo qabu laali bakkaree wal jalaa isin jalaan badin obboleettiin teenya wanni yatte laal kuyin warree fuyatte sagalee maallaqa kana erguudhaaf sagaleen obboleettii teenya ambar konfirmeeshiniidhaaf ani dhagahuun qaba yookaan isin dhugumaan maallaqa kana kan isin sanii fi sagalee ani sagalee xiyya wanni obboleettiin teenya si gaafatte kuyin si gaafatte sagalee xiyya ani sagalee xiyya qabuuf hin barbaanne maallaqa kan anuma kan jee ani dhimmanarraa ka'eef akka sooshaal miidiyaa irra baastu hin barbaadu waan kan ani irraa gammachuun qabu waan irraa ka'eef jecha akka wal dhabdan hin barbaadu. جزيتك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهم خليفو خينيك آلي وبليس خي خبجمو إبسا وان سندو فيتو قبض يا إن بس شاء الله تبودا نمو يا دخلنا تاغو هيد فيت أيه اتفن
يا Waljala أمدا dhaloonni ammaa kun wal jalaa hin irraanfatin haga akkasii wal jalaa qabaddaa ta'a dubbiin akka walitti deemtu. يا أملا دقي فدا ربش أنا مرة يعني مسكي أتي ودهم نان اللي أنا وانكر كل يوم جاني كوتا إذا أجايبه قبض أوكي Miskiina maa ka isin jirtu mee dhaab obse amma. قول Agamma maa sani. Schedule every Lola kana sen amma. Lollo kun amma asii achi laal dubbii aba Rashidaa sagalee isii tareefu sanii fi tabiraa takka qofa nu geessisa. Ta isiin amma booda lolaaf keessa. Achi booda isiin viidiyoo waraabde sun paablik ta'e achi dhaabbachuu qabu. Mee takka yoo jiraatte itti aansita aba Rashidaa. Atika, I respect you and I don't want you to feel anything. I try to cover everything the way I said it. Naamu takka takkaan isinii nama akkam inni beektanii? But there is no way that you Hidhi isaa soteetu maa fixu haalaayitu mu goota nama ni gala waan ta'eef jecha. thought Haalaayitu goota. before you send me such a message. Okay? Enough is enough. I know you are under stress. I know you have a lot of pressure, but you can't jump from here to there and then be safe in the middle. Okay? Me and Ajaiba, we're friends for a long time. We never had a word to each other. I don't know what door you open, and then she started talking to me. One word that you know how much I love my respect, saying that sugarcoating. You are sugarcoating. So stop right here. I don't like you to cross the red line, okay? That's all I can say. And that's it. Done. I told you when you say you don't want to talk to her, I said, please, Auntie, don't get upset on me. I don't want to answer her phone. I said, even me, if you don't want to answer my phone, don't answer it. You remember that? So don't forget. Every word that you're saying, I was treating you with respect. But you're not going to come to my face and then say what you don't supposed to say. የተቀደድሽው ሁሉ ወንድና ወንድ እኔ ጋር ይበዳሉ ብለሽ ያወራሽው አርቲስቶች ሲያቀርቡብሽ ለዚህ ነው እኮ አህያ አመድ ነሽ ብሎ ሰውዬው ንቆ የተውሽ። ከዚህ ዘለሽ እዛ ላይ መቀመጥ ልክ እንደ አነማል የወንድ ቆጠራ ነሽ አንቺ። እኔ ልንገርሽ፣ ይሄ ሁሉ ደግሞ በቲክታክ ላይ በእያንዳንዱ ከነ ድምፅሽ ነው የሚወጣው። ይህንን አስቢ። እኔና እሷን ለማጣላት ያላፈናቀልሽው ድንጋይ የለም፣ ችግር የለም። እኔና እሷ እንተዋወቃለን። አንድ ነውር የለንም። አንቺን ብስብሽን ለማጠብ ነው ሁሉንም ሰው ያናገርኩት። ብስብስ ለካ ቢያጥቡት እዛው ጭቃ በጭቃ ነው። እጭ Abo, I work 7 days a week. I just have a different. هم خلاص فتن asirratti pooyintii biraa kaniin himuu barbaadu voisii kana erguu duras bilbilaanis na arrabsitee jirti jechaadha. Bilbilaan keessi na arrabsitee maal jettee na arrabee hedduu na arrabsitee hangisee sangaa reekoordii godhuu fi kanaas. Amma ka bilbila sani khaatimtu kana ragaa waan ittiin qabneef hanguma dhageenya kanarratti dubbachuu dandeenya. Amma guututti sagalee lachuu tagartee middinniina nama kannuu ajaja namarra kannuuti. Achi keessa wanni haasa'ame ati waan ansiin jee godhuu qabdaadha. Maaliif godhuu diddeedha? Maaliif nu dura dhaabbattaadha? Malee garteemi waan dalagaa wahii takkarratti nama isii tanaaf yaadee miti jechuudha. Ambar tanaaf nama yaadee miti. Abbo Rashiidaan sagaleen isii guutuu dhageeffatanii jirtan. Khaliifoon isaatti ta'u wanni isiin haasoyte guutuun isii jechuudha dhibbaa dhibbatti guutumatti isi dinniina kannaa jirti jechuudha. Dinniina xumuraachi booda paablik godheensa saaxilaadha. Histiriin ati dabarsite hundinuu hojiba wanni ati odeessaa turte paablikiin godha sintiqa isaadha. Gootee jirti. Paablik goote haasoyte immoo akka jette san viidiyoo gadhiistee jirti. Amma kanarratti waan jettan jedha. حمزة اوكي والله وانا جائبات لقيني جرخين لا اله الا الله اما دبين وان لقيني الرا لولي يسرات تفوفي
yeroo gartee Queen of Harargeen ani sagalee Aatikaa tan maallaqa erginaan jettu yoon dhagahe malee hin ergu jettu sanirraahi wanni tokko hafe. Eeywa. Maaliifi Queen of Harargeen maallaqa silaa sadaqaa tan gartee ramadaanaa haguurame sanillee niin deebisee kaanillee gartee ummataaf hin deebisee waan hundanii miyuut godha dhaame namni tokko sagalee deddeebi'aa murtii si biraa eessa. Mutu godhee jira. Yaa niin deebisee hoggaa jettu Queen of Harargee fi Habo Rashiidaa dura wal dhabe jechuudha. Achi booda ambarirraa isin approve godhachuudhaaf barbaannaan isinilleen waan kana silkii jalaa kaasuu diddee isii jalaayis kaan jalaayis itti dawwalte sababa kanaanii sagaleen afaan ingiliffaa ta duraasan hoggaan cunfee isinii kannu silkii isii jalaa kaasuu baattus na jalaa kaasuu baattus sii galee ani waan kana wanni niin godhu jiruu fi atii fi wanni kee gartee rakkina ati keessa jirtuu fi rakkoo ati keessa jirtuu fi kana sirraa salphisuu fi ammaas maqaa kee si dhudhukeessuu fi ati nama muka sirra cabsuu fi ajaatee balleessuu fi akka waan jettuutiin naa galeen achirra haasawaa hedduutichi keessatti jaame. Taboodaatun ammoo gaafaan Amaaraatiin haasawamtee ho'i tuni hedduu shook nama gooti. Hai maallaqa gargaarsaa ani hin fedhu hin barbaadu namaa kannaa sagalee jettu amma nu dhageessisee ture ibsaan. Yoo dhuguma wanni kun kadeemaa jiraatu taate tuni ifa bahanii iskaam nama godhuu fi maqaa nama balleessuu ta'a. Yommuu as jala jiraatte Habo Rashiidaan ol baatee waan kanarratti ani kanaan je'e haa jettu. Ragaan as jiru kana wanni gurri keenya dhagayaa jiru kana nuti waan dhageenyu irratti haasawaa jirra. Tanaaf zallamamaa jirti jechuu. Sigalee eenyu zallamamaa jira? Ambariitu zallamamaa jira. Arrabnummaan afaan Amaaraa kammatti baname san mee itti bani ibsaaniin dhagee amma asirra deebi'e. Itti bani mee arraba sanaa dhagoo namuu. I try to cover every የተቀደድሽው ሁሉ ወንድና ወንድ እኔ ጋር ይባዳሉ ብለሽ ያወራሽው አርቲስቶች ያቀርቡብሽ። ለዚህ ነው እኮ አህያ አመድ ነሽ ብሎ ሰውዬው ንቆ የተውሽ። ከዚህ ዘለሽ እዛ ላይ መቀመጥ ልክ እንደ አነማል የወንድ ቆጠራ ነሽ አንቺ። እኔ ልንገርሽ፣ ይሄ ሁሉ ደግሞ በቲክታክ ላይ በእያንዳንዱ ከእንደ ድምፅሽ ነው የሚወጣው። ይህንን አስቢ። እኔና እሷን ለማጣላት ያላፈናቀልሽው ድንጋይ የለም፣ ችግር የለም። እኔና እሷ እንተዋወቃለን። አንድ ነውር የለንም። አንቺን ብስብሽን ለማጠብ ነው ሁሉንም ሰው ያናገርኩት። ብስብስ ለካ ቢያጥቡት እዛው ጭቃ በጭቃ ነው። እጭ ኦኬ ያ አማ ዲሳኒ ቀርሺ ተነ ኤገማ tole. Bakka tanatti waliin adda dubbannee waan turreef jecha Queen Harargeenis pooyintii sanis waaniin arkeef jecha kijiba 500 qofa fudhata. Gizee takkatti kuma takkaas galchuu hin danda'u. Ati kaashaappii tanteetiin sitti haa ergitu, ati immoo natti ergitaa naan jetteniira. Saniin ani niira okay yoo akkas barbaadde isuma gaafadhuun jeenan.
Isuma Okay. gaafachuu hin jeen. Isillee hin jeen. Atillee bilookiin isin godhaan jeen. Tokkoffaa isin akkinaan jette Queen Harargee si dubbisuu hin barbaaddu. Isin akka ati Queen Harargeenis mucayyoon tun si dubbisuu hin barbaaddu jetteen. Anaanis isin si dubbisuu hin barbaadduuti waliin hin dubbatinii. Isi waliin hin dubbatinii naan jette. Jennaanin isin hundaa eega akkas taate bilookiin godhaan jeenaan ifirraa. Okay. Sababa sadii Thank you. jechuudha. Thank you. Thank you. Amma Queen of Harargeen tara takka wanni nin gaafadhu. Okay, itti reefu sagalee afaan Ingiliffaa keessatti naa fi Queen Harargeen yeroo dheeraadhaaf wal beeknaa jette. We know each other for a long time jechuun dhagee sagalee san keessatti. Yoon dogoggoruu baadde. Akkas dhageessee garuu anaaf guruppii adda addaa Hamzaa na beekta. An bakka khayriitti hedduun hirmaadhaa na beekta Hamzaa. Akka nama tokkootti. Okay? Guruppii adda addaa san keessatti isiinis waan daaspooraa taateef ni fidan.